Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Keelloo Miidiyaa irraa odeeffannoon irra farqaa qabnu kunooti. Waggaa tokkoffaa ajjeefamuu battee urgeessaa hawaasaa yaadatamaa jira. Namni siyaasaa mooraa qabsoo ABO keessatti ejjennoo irraa fafne yaadaan falmuutti ija hin laafnee fi qaroo dhaloota haaraa dhaabichaati jedhamu obbo Battee Urgeessaa halkan eebila 10 bara 2024tti bari'u magaalaa Maqii keessatti ajjeefamee argame. Obbo Batteen hanga ajjeefametti hoogganaa damee siyaasaa ABO ta'uun hojjechaa ture. Sana dura irra deddeebiin himannaawwan shororkeessummaan manneen hidhaa keessatti dararaa argeera. Bara 2021 keessa mana hidhaa keessatti sadarkaa lubbuusaaf yaaddessuun dhibamee ture. Ajjeefamuusaa ji'a tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay waliin afgaaffii osoo gaggeessaa jiru to'atame turtii torban tokkoon booda wabii birrii 100,000 gadhiifame. Ajjechaan isaa namoota dhaaba siyaasaan gurmaa'anii akka isaa karaa nagaa qabsaa'aniif eelaa ture. Ajjechaan isaa akka siyaasaa malee waa biraa jedhamuuf hireen jiru xiqqaadha akka jedhan namoonni siyaasaa qabsoo karaa nagaa abdii kutachiisuudhaaf kaayyoo kaayeffamedha jedhu. Ajjechaan abbaa ijoollee afurii kana irratti raawwate qaama walabaa ta'een akka qoratamu dursee gaafate Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ture. Sana booda mootummaan Ameerikaa, Gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen idil addunyaa mirgaaf falman hedduun qorannoon walabaa fi amanamaan akka gaggeeffamu gaafataniiru. Haala nageenya isaaniif rakkisaa ta'e keessa akka jiran kan ibsame Hayyuu Dureen ABO ibsa guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuun dhaamsa zuumiin miseensota isaaniif dhaaman irratti wareegamni jaalbattee kan nama gubu aariidhaan kan nama maraachuu jedhaniiru. Gumaacha isaa yoo yaadatan dirqama isaa sodaa tokko malee waltajjii hundarrattuu warra tarsiimoodhaan qabsoo kana danqan fuulduratti bahee yaadaanis qalbiidhaanis qaamaanis morkatee olaantummaa isaa agarsiisaa darbee jedhan. ABO dabalatee namoonni siyaasaa ajjechaan obbo Battee qaamolee nageenyaa mootummaa yookaan kanneen mootummaan qacaree raawwatamu amanu ragaa qabanitti dhiyeessu. Mootummaan garuu qubni itti qabamuu balaaleffatee qorannoon akka gaggeessu ibse. Ajjechaa isaa kan rakkoo maatii wajjin hidhata qaba jedheen walqabatees shakkamtoota 13 ta'an to'achuu isaa ibseera. Dhimma ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa walqabatee waggaa tokkoffaa isaa hawaasa Oromoon akka bakka adda addaatti yaadatamaa jira. Odeeffannoo itti aanuun mootummaan qorannoo shororkeessummaa gaazexeessota EBS irratti eegale akka dhiisu CPJ'n gaafate. Koreen eegumsaa gaazexeessootaa CPJ'n mootummaan Itoophiyaa qorannoo yakkaa shororkeessummaa gaazexeessota EBS torba irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabu gaafateera. Dhaabbatichi hanqinni naamusaa gaazexeessummaa uumamuu himuun deebiin laatame garuu madaalawaa miti jedheera. Dhaabbatichi ibsa eebila 9 baaseen gaazexeessitoonni kunneen sagantaa EBS boqonnaa haaraa bitootessa 23 darbe akka Burtukaan Tamasgeen bara 2020tti barattuu yuunivarsiitii osoo jirtu namoota dhuunfaa uffata waraanaa uffachuun butamtee akka gudeedamte itti himteen walqabatee hidhamuu ibse. Ergasii mootummaan sagantaa kana soba uumame jechuun kuffisu CPJ'n gabaaseera. Bitootessa 27 Burtukaan dhaabbata mootummaa akka ta'e Itoophiyaa Broadcasting Corporation irratti kan dhiyaatte yoo ta'u achitti himata guyyoota dura dhiyeessitee turte soba ta'uu ofirratti ragaa baatee jedha. Dhaabbati falmaa gaazexeessitootaa kun guyyaa tokko booda hundeessaan EBS Amaan Fissaa Tsiyoon dhiifama gaafachuun miidiyaan kun qophichi sobaa uumame ta'uu erga sagantichi qilleensa irra oolee booda akka arge dubbataniiru jedha. Odeeffannoo itti aanuun komishinichi naannoo Amaaraatti qaamolee hidhatanii bosona jiran irraa ajandaa fudhachuuf akka haala mijeessu ibse. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhalattoota naannoo Amaaraa sababoota adda addaan hidhamanii jiran kanneen hidhatanii bosona seenan akkasumas kanneen biyyaa baqatan waa'ee naannichaa fi biyya isaanii irratti yaada akka laatan haala mijeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Komishiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraatti hojii ajandaa walitti qabuu gaggeessaa jira. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa mariin qooda fudhattoota hirmaachise taa'amuu eegaleera. Marii qooda fudhattootaa kanarratti haasawaa baniinsaa akka taasisan Komishinar Malaakuu Waldamaariyaam komishinichi kana hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabu mirkaneessaniiru. Komishinarichi marii uummataa bal'aa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti taasifameen haala hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'een ajandaa walitti qabaa turuu yaadachiisaniiru. Naannoo Amaaraattis adeemsi ajandaa walitti qabuu fi bakka bu'oota yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaatan filachuun bitootessa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee adeemsifamaa akka jiru ibsan. Komishiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa dabalatee sadarkaa biyyaatti lammiilee hidhatanii bosona jiran akkasumas hidhaa fi baqattummaan biyya alaa jiran adeemsa marii tokkichaa fi bu'a qabeessa ta'e kanarratti akka hirmaatan haala mijataa uumuuf tattaaffii taasisaa jiru itti fufaa jedhaniiru. Komishinar Yoonaas Adaayee gama isaaniin mariin adeemsa dhugaa barbaadu akka ta'e ibsaniiru. Dhugaan wallabdee walitti bu'iinsa yookaas qawweedhaan hin argamtu ka jedhan Komishinar Yoonaas Adaayee dhugaan kan argamu marii qofaan akka ta'e cimsanii dubbatu. Mariin qooda fudhattoota naannoo Amaaraa irra eegalame hanga sanbata dhufuutti kan itti fufu yoo ta'u
Adeemsa kanarratti qooda fudhattoonni 2,000 ol hirmaachaa akka jiran kominikeeshiniin naannichaa ibseera. Odeeffannoo itti aanuun dhaabbanni misoomaa hubannoo namtolchee Artificial Intelligence'n haqa qabeessaa fi hawaasa keessatti hundee godhatee irratti qorannoo gaggeessu akka waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qabiyyee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraana kakaasan babal'isaa jiru jechuun akeekkachiise. Qooda fudhattoonni idil addunyaa fi naannaawaa gaagaama waraanni Tigraay geessise akka hin deebineef saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hubachiiseera. Gareen miidhaa miidiyaa hawaasaa ibsaa eebila 6 bara 2025 baaseen hawaasni addunyaa waraana dhufuuf jiru dhaabuuf hatattamaan tarkaanfii akka fudhatuu fi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa waraana Tigraay bara 2020-2022 gaggeeffame xumure akka kabachiisu gaafateera. Muddama amma jiru hir'isuu fi waraana dhaabuun itti gaafatamummaa qaamolee akka Gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii jedhe. Akkasumas DAR'n dhaabbilee miidiyaa hawaasaa irratti to'annaan osoo hin godhamin toora isaanii irratti haasaa waajibbiinsaa fi waraanaa kakaasu babal'achaa jiru to'achuuf dhiibbaa akka godhan gaafateera. Hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Dr. Timinet Gabruun dhaabbatichi waggoota 7 darban ga'ee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qorachuu fi galmeessuun yeroo waraana Tigraay maloota madaallii fayyadamuun haasaa waajibbiinsaa lakkoofsaan ibsuu fi to'attoota gaafachuun wantoota ibsaman duubaa waan jiru hubachuu irratti dabarsuu himteetti. Yeroo waraana Tigraay jechoota daguuggaa sanyii gahaa ta'een to'achuu danda'amne jetti. Gareen kun hokkora bara 2016tti daguuggaa sanyii Rohingyaa irratti kakaase akka babal'isan hordofuun waltajjiiwwan kunneen waan gaarii hojjechuuf waadaa galaniiru jedheera. Feesbuukiin yeroo waraana Tigraay qeeqni isa mudatee booda Itoophiyaa keessatti namoota eeguuf hojii hojjechaa akka jiru himee ture. Haa ta'u malee gareen kun jechoota walitti bu'iinsa kakaasan haala jalqaba waraana Tigraay bara 2020tti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa ture waliin wal fakkaatutti saffisaan dabaluu ibseera. Itti fufuun ibsichi erga namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ajjeefamanii qaamaan hir'atanii yookaas buqqa'anii booda xiinxala reeffaa raawwachuun gahaa mitii jedheera. DAR'n dhimma Piroofeesar Ma'araa Amaaree kan erga Feesbuukiin barreeffama gantuu jedhamee barreeffame haquu dadhabee booda ajjeefaman akka fakkeenyaatti eereera. Feesbuukiin ammallee waamicha jeequmsa ifa ta'e babal'isaa jira jechuun viidiyoo nama deeggarsaa mootummaa Eertiraa ta'e Tigraay gara biyyeetti jijjiirra jedhee yeroo doorsisu mul'isu eereera. Ibsichitti dabaluudhaan babal'inni haasaa jeequmsaa kun ka Feesbuukii qofa miti jechuun ibseera. Waamichi jeequmsaa fi waraana kakaasu karaa TikTokii yookaas X fi YouTube irratti godhamu haalaan guddachaa jira jedhe. Akka DAR jedhutti mallattoon tarkaanfii dhaabbileen kun fudhatan hin jiru. Akkasumas deeggartoonnis ta'e mormitoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa ji'ootaan wal mormuudhaan dabarsan marsaalee hawaasaa kanaan loltoota isaanii mul'isuuf fayyadamaa jiru jedha. Inistituutichi akka jedhetti ogeeyyiin deeggartoota mootummaa Itoophiyaa ta'an waamicha dachee Eertiraa gara Itoophiyaatti akka dabalamu dabalatee marsaalee hawaasaa isaaniin Eertiraa irratti waamicha waraanaa ifa ta'e godhaniiru jedha. DAR bu'aan waraanaa haaraa ka'uun ka Tigraay irra caalaatti kan hammaate akka ta'u akeekkachiiseera. Hawaasni addunyaa waraana isa darbe dhaabuu hin dandeenye ka jedhe gareen kun waraana kan isa darbee caalaa balaa guddaa fiduu danda'u kana dhaabuuf itti gaafatamummaa qabaa jedheera. Odeeffannoo itti aanuun dhibdeen dippiloomaasii Aljeeriyaa fi biyyoota Saahel gidduutti hammaachuu isaa gabaafame. Dhibdee biyyoota lamaan Maalii fi Aljeeriyaa gidduu sadarkaa hammaataa jedhamutti ce'uun hanga dippiloomaasii walirraa kutanitti gahaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasaniiru. Gocha aggaammii abbaa biyyummaa kiyya molqu Aljeeriyaan irratti raawwatteetti ka jettu Maaliin himata ishee kan addunyaatti dhiyeeffatteetti. Ibsa televezyiinii mootummaa irratti tamsa'een dubbii himaan mana maree waraanaa Maalii akka jedhanitti naannoo daangaa biyyoota lamaan gidduutti dirooniin Maalii aleelamuu ibsite. Aljeeriyaan ammoo daangaa isaa ala osoo balali'uu diroonii kana kuffisuu himti. Maaliin himata Aljeeriyaa kana hin fudhanne. Dirooniin kuffifame ka shororkeessitoota adamsaa ture ta'uu kan himte Maaliin dhimma miidhamuu diroonii ishee kanaaf guddoo mufachuu eerteetti. Haala kana irra dhaabbachuun Maaliin Niijerii fi Burkina Faasoon ibsa waloo baasanii dhimma keessoo keenya gidduu seente jechuun Aljeeriyaa himataniiru. Kanaafis waliin ta'uun qoqqobbii irra kaa'aniiru. Biyyoonni Afrikaa dhiyaa 3 tarkaanfii waloon fudhatan jedhameen ambaasaadarota isaanii Aljeeriyaa keessaa biyyatti waamuu isaanii gabaafame. Haalli kun ammoo waldhabdeen guutuu naannichaa akka duraanuu tasgabbii dhabuu siyaasaa fi gamtaa Saahel keessatti mul'ataa ture raafama guddaa keessatti akka hafu taasiseera jedhame. Gama biraan biyyoonni daangaa walirraa qooddatan Maalii fi Aljeeriyaan daandii qilleensaa wal dhorkachuu isaanii Deutsche Welle Afrikaa dheengadda gabaaseera.
Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.